Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan like, share, subscribe gochuun gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Gaafii obboloota kootii akkuma itti fufetti jira. Anis akkuman deebisaa jirutti jira. Waaqayyoon na gargaaru jechuudha. Gaafiin inni jalqabaa akkuma argaa jirtan kennaa yoo baankii ta'e malee karaa gabaa gurraan yeroo asii galee baankii gaafanne birriin hin galle jedhamee namoota hedduutu haala sanii shawwadamaa turedha gaafichi jechuudha. Gaafiin inni lammaffaan immoo astaayii akkaawuntii banachuu nan danda'aadha. Inni sadaffaan immoo ani ergan dhufee ji'a 9 hiqaamaa hin qabu akkaman godhaadha jechuudha. Gaafii kana hundumaa isiniif hin deebisa. Gaafii jalqabaa irratti karaa gabaa gurraachatiin asii yoon gara biyyaa maallaqa erge birriin hin galuus hin danda'u. Yoo namarratti ergamee namni sun immoo gara baankii galcheen alatti kan jirudha jechuudha. Jalqaba irratti mee obboleettii koo gaafii tokkoon si gaafadha jechuudha. Gabaa gurraacha jechuun maal jechuudha? Gabaa gurraacha jechuun maallaqni gizee asii ergattu gara biyyaa gabaan gurraachi sun maallaqa biyya kanaati kan gara biyyaa si ergu tokko. Namoota ergu sanitti akkamitti erga? Baankiidhaan moo harkatti dhaqeetti kenna? Bakka kanatti ijoollee baay'een ni dogongoruu jechuudha. Inni guddaan namni isinitti ergattan sun nama amanamaadha moo akkam jettanii adda baafachuu qabdu. Isiniif galee namarratti ergamee akkaawuntii keetirratti ergamee namni isinirratti ittiin ergattan karaa gabaa gurraacha yookaan immoo gara hawwaalatiin amanamaa ta'uu qaba. Isaan booddee isaanillee yoo ergan birrii maallaqa gara biyyaatitti sharafanii ka'aniiti gara akkaawuntiitti galchu. Yeroo galchan akkaawuntiin ati itti kennite akkaawuntii kanarratti naa galchaa yoo jette isaan akkaawuntii ati jette sanirratti sii galchuu jechuudha. Isiniif galee sii galchu. Alabalazaa warroonni asii maallaqni gizee asii galu san warroonni biyyaa immoo maallaqni kee akkaawuntii sanirratti galuu cheekii godhu. Abbichi maallaqa sii ergellee maallaqni kee agam akka akkaawuntii keetii irratti sii galee risiitis sii ergama. Kanarraa kan hafe wanti shawwadamtu tokkollee hin jiru. Ogguma namichi ergusus si shawwadee odoon ergiin risiitii sobaa sinirratti erge risiitiin kun orijinaala moo feekidha? Guyyaa meeqa galee maallaqni kun kan jedhu risiitii sanirra laaludha. Saniin boodatti gabaa gurraacha gabaa diimaa kan jedhu jiru birrii yoo maallaqni biyyatti ergamu. Isiniif galee alaayyoo ergatte warri irratti ergattu sun akkaawuntii irratti ergu jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkasitti shawwadamaa jirtan shawwadamin asiniin jira akka obboleettii tokkootitti jechuudha. Isiniif galee kanaaf warroonni akkaawuntii baafattanii dhuftan maallaqa keechan warroonni beezawee piroosesii baay'isan dubbii baay'isanii karaalee maallaqa keechan nyaatan karaalee maallaqa keechan balleessan yoo dhaban piroosesii fi sababa garaagaraa baay'isuu jechuudha. Dhiifama garuu akkana jechuu kootiif ijoollee baay'een haala kanaan shawwadamanii asii galanii harka duwwaatti kan hafan hedduutu jira kumaatama waan ta'eef jechuudha. Lakkaawwamee hin dhumu. Inni biraa immoo as taa'ee akkaawuntii banachuu nan danda'a kan jedhudha. Duraan hin danda'ama ture. Viidiyoo kalee keessatti hojjedheen jira. Viidiyoo hanga xumuraan dhaggeeffannee rakkoo hin ta'e. Anuu as taa'ee akkaawuntii banadhee ture. Garuu amma immoo dhoorkamee jira. Hin danda'amu jedhanii jiru. Duraan as taa'anii akkaawuntii banachuun ni danda'amaa ture jechuudha. Inni biraa ani ergan dhufee baatii 9 hanga ammaa hiqaamannaa fi hojjechiifamnee kan jirudha. Obboleettii koo keessattuu ijoolleen koontiraata jirtan. Ijoolleen akka koontiraata biyyarraa dhuftanii mana tokko galtan waa tokko beekuu qabdu. Wanti isin hin beekne hedduutu jira jechuudha. Hiqaamaa jechuun kan isinitti kennamuu miti. Unkaa isinitti kennamuu miti ijaanuu isinitti agarsiisan jarri isiniif galee mana sana erga galtanii jarri isin jedhanii biiroorraa isin hin fudhanne. Isin mootummaa isin beeka.
mootummaatu nu beeka. Maqaan keenya qarii paaspoortiin keenya imbaasitti seeratti jira jechuudha. Niif galee manni isin jirtan sun farramaniitti isin fudhatan malee zim jedhanii isin hin fudhanne jechuudha. Gizee isin iqaamaa jettanii jara gaafattanuu jarri si shakkuu danda'u. Amma baduu fi sagal kana nu gaafatti jedhanii shakkanii waa biraatu isaan isinitti himanii waa biraatu gochuu ni danda'u. Kanaaf obboloota koo wanni isin beekuu qabdan iqaamaa hojjechiisanii hojjechiisuu baatanii jarri odoo wanni feegale isinitti hin kennan. Isaan wajjin hin baatu hin deemtuu miti eeyyeen maaliif baatanii deemtanii akka barbaaddanitti galtu sababa iqaamaan jiruuf. Iqaamaan abbaa manaa madaamii bira taa'a yeroo hunda jechuudha. Yeroo baay'ee isinitti isin himamu hojjetamee hojjechamuu baate isinitti himanii hoodhaa jedhanii isiniin kennanii gaafa galtanoo akka biyyatti galtan tiikeettii muranii akkuma biiroorraa kabajaan si fudhatan kabajaadhaan kan biyyatti isin galchan isaanii jechuudha. Ati gaafa kontiraata kee fixxee waa hundumaa xumurtee jette yoo biyyatti galuu barbaadde biyyatti galta. Gaafa kontiraata kee fixatte isaanu si gaafatu. Hin dabalattamoo hin galtasiin jedhu. Yoommoo nan dabaladha jetteen iqaamaa kee hin haaromsu. Yoo nan gala jettemmoo tiikeettii muranii si gaggeessuu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu jechuudha. Ijoollee waa'ee kana dhiphachaa jirtan rakkachaa jirtan ijoollee haarofti jechuudha. Baay'een keessan waan hin beekneef jechuudha. Akkuma biyya keenyaa isinitti fakkaata jechuudha wantoonni hundumtuu. Lakki garaagarummaa baay'eetu jira. Biyya ormaa keessatti icciitii gurguddaatu jira. Jarri nu shakku hin baduu baditti laata jedhu. Iqaamaa jechuun immoo faayidaa guddaa qaba. Gaafa nan bada jettee mana madaamisanii haala mijeeffattee isa argattee qabattee yoo badde si fayyaduu danda'a. Keessattuu paaspoortiinis iqaamanis jechuudha. Sababa kanaaf wantoonni kunniin ni dhoffamu malee nu fuuldura taa'uu hin danda'ani jechuudha. Manaayyuu hin ol kaanis jammar manuma hin ol kaani jechuudha. Makiinaa keessa dhossu ta'ee akkasnatti fakkaata. Yeroo baay'ee makiinaa keessatti argan mani jara kana makiinaa keessatti arga jechuudha. Makiinaan baay'isawee saaxinii qaba gara fuulduraatiin. Saaxinii sun immoo qulfii qaba jechuudha. Achi keessa meeshota hedduu jira. Dhiqoota garaagaraa jira. Wantoota akka paaspoortii qaamaa keenyallee achi keessa dhossu malee manaayyuu hin ol kaani jechuudha. Isiniif galee kanaafi naaf hin hojjechiifamne agammaan erga dhufee ji'a ganaati naaf hin hojjechiifamne jettanii warroonni dubbattanii sababuma hin beekneef malee qaata isinii hojjechiisu jechuudha. Isin dhuftanii baatii sadiitti jechuudha kan hojjetamu malee osoo hin hojjetamiin hin taa'u garuu isinitti hin himamu isiniin jedha ijoolleen kontiraata dhuftan. Isiniif galee kana fakkaata. Kanarraa kanaaf immoo ijoolleen as teechanii maqaa keessatti akkaawuntii irratti galfattanii warroonni biyyaa piroosesii yoo isinitti baay'isanii isin hin dhagayinaa jechuudha. Akkaawuntii keessan irratti maallaqni galuu ni danda'a. Baay'isawee obboleettiin teenya takkallee Oromiyaa baankii irratti galfachuu nan danda'a jette. Baankiin hundumtuu tokkuma jechuudha. Galfachuu ni dandeechu. Waan nagarii akkaawuntii keessan aktiivii isiniif haa godhan jechuudha. Warri biyyaa akka socho'u jechuudha. Gizee isin irratti galchitanii irratti guuchisan hin socho'a akkaawuntiin jechuudha. Saniin alatti maallaqni keessa ba'ee hin deemu ba'ee hin badu waan ta'eef achuma isinii taa'a gaafa galtan itti gammaddu jechuudha. Yookaan immoo yoo namarratti ergita yookaan maallaqa saniin argattu yookaan hin argatta shakkiidha kan nama akkas ture. Obboleettii keenya takkatu maqaa echumaatiin galfachaa ture. Echuma kana baay'ee amantii baay'ee jaalatti jechuudha. Obboleettii teenya tana nan beekaan qaamanis beeka biyyattis beeka jechuudha. Inna waggaa 3 kooyit hojjettee xumurtee kaatee gaafa biyya galtu erga biyya galtee kaatee booda maallaqa yeroo echuma ishee gaafattu maallaqicha hin jiru jechuudha. Echa gootee jettee yeroo gaafattu haadha manaatti fuudhee ilaala. Maallaqa ishee saniin inni mana isaattiin bareeffatee jireenya isaattiin bareeffatee bultii ittiin dhaabbate jechuudha. Kanaaf as taa'anii maqaa namaatiin maallaqa galchuun as taa'anii namarratti maallaqa erguun obboleecha keetis haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Jireenya nama saniiti ijaartu malee boru maallaqa kana hin arganna jettanii yaadinaa jechuudha warroonni akkasii. Yookaan immoo nama amanamaa yoo qabaattan akkuma kalee dubbadde lafa bichisiifadhaa jechuudha. As teechanii maqaa keessanii lafa bitachuu ni dandeechu. Lafti immoo faayidaa guddaa qaba dhugaa isinitti hima. Ani lafa wayii yeroo darbe akkuma qaldiitittan bara 2013 keessa karii mitiraa 200 1,100 fi 45,000 nan bite jechuudha. Yeroo san lafti saganan waddanne inna laficha sanarra immoo deebisee nan gurgura doon jedhe itti fi dachaa 3 meeqatti gammachiisanii miliyoona 1 olitti gammachiisan jechuudha laficha san.
Garuu odoo maallaqni sun baankii taa'ee yoo dhale 50,000 dhala malee agasuun dhaluu jechuudha. Garuu lafti aga tarrafee argitanii akkas obboloota koo viidiyoo kiyyammoo nasumarraa nan goolaba. Turtii na wajjin gootaniif galatoomaa jechaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee baay'ee.